Sababiin shamarran keenya biyyoota Arabaa adda addaa keessa jiran dhukkuboota adda addaatiif saaxilamaniif maalidha laata? Tole haga dhumaatti na hordofa. Sikofana beka rakina konda gafende bidabe kesikona manda chisore ban kabo Fuuni akkam jirtu nagaan Waaqayyo saniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalaa YouTube kan taatan akkam jirtu nagaa keessanii biyya keessas biyya alas warra jirtan nagaan Waaqayyo saniif haa baay'atu iddoodhuma jirtanitti nagaan guutuu akka qabdanis abdii qaba anis obboleettiin keessan nagaa kootii Waaqayyoodhaaf haa galatu egaa warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan nutti dabalamaadha Videoon inni asirra galakkifamu akkasuma bira ka'uu fi mallattoo notificationii on gochuu hin dagatinaa. Warreen duraan maamila koo turtanii akkasuma na hordofaa turtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa sinin jechuu jaalladha. Ammas na jajjabeessuun keessan yaada keessaniin like share gochuudhaan na jabeessaa sinin jedha ammallee jechuudha. Egaa mata dureen kiyyaarraa sababii shamarran keenya yeroo baay'ee dhukkuba adda addaatiin saaxilamaniif maalidha isa jedhuu fi wantoota ija kootiin argee fi akkasuma waan dhaga'eerraa isiniif qooda jechuudha. Egaa akkuma beekamu baay'een keenya mana gola nama keessadha kan nuti hojjennu. Gola nama keessa immoo hagam hojiin akka cimu baay'een keenya ni beekna. Iddoon nuti jirruu fi manni nuti jirruu fi hojiin nuti hojjennu garaagarummaa qabaatu iyyuu malee Shamarran keenya baay'ee isaanii tokko isaanii jechuudha dhukkuba adda addaatiif saaxilamuu danda'u. Maalidhaa dhukkuba addaatiif kan isaan saaxilu jennu immoo ni beektu hojiin keenya hojii sa'aatii 24 sa'aatii hirriibaatiin alatti yeroo boqonnaa kan hin kennamneef ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf ganama ka'anii ijoollee mana barumsaa deemtu ni qopheessu mana barumsaa geessu warreen mana barumsaa illee hin qabne ka'anii qursii qopheessu sana booda hojii isaanii itti fufu. Akkasumas ka mana keessa wajjin hojjetan hedduudha. Kana keessatti ganama kaan hojii isaanii itti fufu. Ofii isaaniitti qursiidha osoo hin jenne hojii kana xumurii tananii qursii koo nyaadha jedhu asii madaaminni waamtii achiin waamtii zaafidii san keessa jetteeni osoo qursii ishee hin nyaatiin amma sa'aatiin misaanii ga'a jechuudha. Oduu mana qulleessituu osoo waamicha isaaniitiif ergaa isaaniitiif asifitti deemtu osoo qursii ishee homaa hin nyaatiin sa'aatiin misaanii ga'a sa'aatiin misaanii naga'usi misaa hojjechuun eegalu jechuudha. Misaa hojjechuun eegala sana egaa sana yoo beelaanis jechuudha. Akka namaatitti sa'aatii fudhatanii yeroo fudhatanii gadi ta'anii nyaatanii maal godhuu xiqquma ishee nyaata hojii hojjechaati asii xiqqoo nyaachaa achii deema hojjechaa asii xiqqoo hojjechaa akkasittiin jechuudha kan isaan hojii hojjetan jechuudha. Yeroo fudhatanii nyaata isaanii seeraan hin nyaatanii waan qaama isaanii isaan barbaachisu nyaata dhugaatii haa ta'u boqonnaa ta'u yeroo gaarii waan hin qabnee fi hojiitti biisii waan of godhaniif yeroo gaamoo waan hin fudhanneef jechuudha qaama isaaniitti waan barbaachisu haa ta'u boqonnaa haa ta'u waan hin argannee fi sababa kanaaf dhukkubaan saaxilamuu danda'u jechuudha. Ammas misaa isaanii ennaa hojjetanii raawwatanii misaanii dhiyeessuu waggaa isaa nyaatanii raawwatanii missichi fudhanii dhiqanii qulleessanii maal godhanii kana hunda sirreessanii raawwataniitu yeroo misaa sanatti waan qursii nyaataniif misaa isaanii immoo gara hiraataatti achisiqa jechuudha. Qaamni isaanii immoo yeroo isaan barbaachisu sanatti yeroo beelaa sanatti yeroo qursii nama barbaachisu sanatti qursii yoo nyaanne yeroo misaatti misaa yoo nyaanne yeroo hiraatatti yoo hin nyaanne kuni dhibee addaatiin nu saaxiluu danda'a jechuudha. Dhibee kaleetiif nu saaxiluu danda'a dhibee dugdaatiif dhibee sukkaaraatiif wantoota dhibee adda addaatiif nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kana jechuun baay'een keenya dhaabbachaa tolla jechuudha dhaabbachaa tolla. Hojiin dhaabbatanii hojjetanis hedduudha. Kan ta'anii hojjetanillee jechuudha. Kan ta'echumatti hojjetamullee namoonni tokko ani taa'ee hojii dafee hin xumuru. Kanaafuu dhaabbadhee hojjechuu tiranitti toleedu. Kana jechuun immoo dhiigni keenya akka jirutti guyyaa guutuu dhaabbachaa waan ooluuf gara lukaatti gadi gala. Kanaaf qaamni keenya dadhabaa deema dhukkuba addaatiif nu saaxilaa deema jechuudha. Kanaaf maal gochuudha qabna?
yeroo kamiyyuu hojiin ni baay'atanii beekna. Yeroo qursii nama nu barbaachisu sanatti sa'aatii qursii sanatti sa'aatiin xiqqoo gadi ta'e jechuudha. Nyaata yeroo sanaaf nu barbaachisu seeraan fudhachuudha qabna. Yeroo misaa sanas misaa keenya seera nyaachuudha qabna jechuudha. Ni beektu warroonni haramaa tokko tokko osoo nyaata nyaachaa jirtu. Nyaataafis kabajan kennanii siifis illee kabajan kennan jechuudha. Nyaata nyaachaa jirti dhiisi waan akkasii sun isaan bira hin jiru. Si waamnan deemudha. Osoo ija isaaniitiin osoo nyaattu si argitu achirraa kaasanii si ergu jechuudha. Kanaaf siif iddoo hin laatan jechuudha. Hamma isaan meeshaa mana isaanii keessa kunuunsanii fi to'annoo godhaniif amma uffata isaaniitiif to'annoo godhan si isa nama kana isa lubbuu qabu isa dadhabu kanaaf sa'aatii siif hin kennanii hin dadhabdi siin hin jedhan jechuudha. Maaliif kan isaan herregatanii qarshii isa jaansii kaffalatan qofa jechuudha. Hin dadhabdi boqonnaa fudhattu nyaachaa jirti. Yeroo boqonnaa ishee barbaachisa wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Ni beektu waan ta'eef jechuudha baay'een keessanuu. Egaa kanaaf ganama kan kaate amma halkaniititti haga sa'aatiin hirriba ishee ga'utti kan boqonnaan arganne ni jiru jechuudha. Inna kanaaf immoo nuti maaliif saaxilamaa deemna? Sababii kanaaf dhukkuba garagaraatiif saaxilamaa deemna jechuudha. Kanaaf gaafa dhukkubsan immoo eenyumtuu holnuu qabu jechuudha. Dhukkubsataa yookiin immoo rakkataa maaltu jaalata ree? Har'a nuti jireenya keenya boruu fooyyessuudhaaf isa boruutiif maatii keenya jijjiiruuf ofii keenyaaf immoo gara fuulduraatti hojii tokko uumannee biyya keenya irratti waa tokko hojjechuudhaaf kan nuti si dadhabnu. Garuu kana osoo yaadaa jirru jireenyi keenya gara fuulduraa nama tokko keenyatti dukkanaa deema jechuudha. Gaafa nuti dhukkubsannu waa hundatu nutti dukkanaa jechuudha. Dadhabbii nuti irraa dadhabnu. Osoo guyyaa sana akkas godhee raadhee yeroo sana osoo akkasitti waan kana raawwadhee raadhee yeroo sanatti osoo kana fayyadamee jira jennee gaabburraa har'aan kana jechuudha. Mataa keenyaaf yeroo fudhannee yeroo boqonnaa nu barbaachisu xiqqoo haa taatu yeroo teechumni nu barbaachisu sa'aatii qabnu san keessatti yeroo nyaata isaa ta'u fudhanneetoo ofii keenya sa'aatii ofii kennuu qabna yeroo ofii kennuu qabna jechuudha. Egaa kanaaf inni beektuu fakkeenya hamma warroonni biyyoota biraa jechuudha warroonni nu waliin hojjennu nu jiru jechuudha warreen adii biyya biraarraa dhufan kuni isaan jechuudha yeroo ta'an isaa ta'u yeroo boqonnaa isaanii yeroo silkii ilaalanaa ta'u bakka yeroo kan keessattiyyuu wanna ta'e jechuudha nyaata of harkaa hin nabani muuzaa ta'u appilii ta'u wantoota garaagaraa kana nyaanni afaan isaanii keessaa hin dhabamu jechuudha. Kanaaf namoota umurii 50 yoo ilaaltanii umrii isaanii 50 garuu hin ilaaltu nama umurii 30 fakkaatu jechuudha. Kanaaf yeroo ofiif kennu jechuudha. Yeroo qabasan keessatti hojjechaa illee jiranii nyaata isaanii seeraan nyaatu. Kanaaf nuti illee of miidhuudhaa hin qabnu wantoota akka kanarraa of haqusannu jireenya keenya gara fuulduraa akka ofitti hin dukkaneessinee fi har'a qaama keenyaaf wantoota barbaachisan boqonnaa haa ta'u nyaata haa ta'u yaaddoo garaagaraa haa ta'u jechuudha. Jiruun biyya ormaa immoo baay'ee nama yaaddessaa. Amalli namoota nuti bira jirru baay'ee tokko kana mala gaarii qaban jiru kana mala hin taane galgala ganama kan isin caqacaqan kan boqonnaa namaaf hin kennine wantoonni akkanaa kun immoo sammuu keenyatti cinqii yookiin immoo dhiphina nuti ta'u jechuudha. Gaafa sammuu keenya dhiphina yeroo baay'ee sammuudhaan dhiphannu dhukkubbii sammuullee godhachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu nyaata wantoota nu barbaachisa wantoota nuuf ta'u wanta nuti yeroo sanatti nu barbaachisu jechuudha. Boqonnaa ta'u yaaduufisaa ta'u nyaataafisaa ta'u yeroo fudhanneetu itti fayyadamuudha qabna akka hin miidhamne gara fuulduraatti fi kanaaf dhukkubaaf saaxilamuu akka hin qabnu of eeggannoo gochuu qabna isin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf biyyoota Arabaa keessa nyaanni baay'inaan ni jira gosoota adda addaatu jira jechuudha. Kanammoo malli tokko kan nyaataa siyayyama jiraachuu danda'u kan immoo jechuun iraata yookiin immoo misaasiif kennanii qursiif iraata akka mataa keetitti akka of dandeessu kan si godhan jiru jechuudha. Ani mataa kootii waan hin beekuuf jechuudha. Kanaaf kana keessatti qarshii keessanii haa ta'u wantoota mana keessa jiranii fi mana keessallee akkuma barbaadanitti warri fayyadamtan jiraachuu dandeessu. Kanaaf of eeggannoo godhaa isin jechuu jaalladha. Dhaamsi kiyyaa fi wanti nan irra qabadhee dhufe isa kana fakkaata. Isinis ni beektu ni dhageessu ni argitu. Kanaaf of eeggannoo goonuu isin jechuu jaalladha.
maaliifi gara fuulduraatti akka hin miidhamnee fi wantoota namoota kan dura miidhamanii sababii maaliitiif akka irra ga'e warreen dhageessan isaanii dhageenya siraachuu dandeessu. Kanaaf of eeggadhaa isin jechuu jaalladha. Iddoodhuma jirtanitti nagaanaaf ta'aadha. Egaa xumuree jira. Isa kana fakkaataa yaadni kiyyaa waan isin jechuu barbaadeerra. Waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaadha. Viidiyoo jaalattan like share gochuu hin dagatinaadha. Yaada fi qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii jalatti na beeksisa. Wanti sirreessuu jiraate akkasumas wantoota akkana kanatti dabalee haala kanaan qopheessu wanti jettanillee jiraate natti himuudhaaf duubatti deebina. Anis dogoggora yoo qabaadde sirreessuudhaaf wanti duubatti na deebisu jiru waan ta'eef wal sirreessaa deemna. Waa tokko sodaatiin asin jechuu jaalladha. Egaa ulfaadhaa horaa bulaa nagaan ta'aa jijjibaadhaa. Si qofaa na beekaa rakkina koo hundaa gaaffeen deebii dhabee keessi koo na maddaa.